nagaa racaalu nagaa waaqayyo waaqa jiraata bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti dabalee isiniidhaaf baay'atu hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo jirtu isiniin jedha tole edana mana nagaa sin gaafadhe jechuudha guyyaa kaleessa jechuudha galgalarra viidiyoo wayii naqaqqabee ture innis magaalaa bajedhu keessa jechuudha Grace lafa jedhu keessa yina qaqqabee ture jechuudha innis mana keessatti walii galuu hin dandeenyu kan jedhamudha mana keessatti walii galuu hin dandeenyu tokkummaa humuu hin dandeenyu kaameraadha yoo ta'e malee jedha jechuudha naachirraayi inni kunis Ruutaa fi Abrahaamidhaan kan ilaallatudha jechuudha akkasuma waliin naasuufna kaameraa cufeedha yeroo darbee miidiyaa irratti itti dubbatee ture jechuudha gaafa ishiin buttaa jiraati waamte sana hordoftoota sana booddee jechuudha waliin galleedhaan Ruutaanii Abrahaam yeroo itti muu himpochi bakka hiqqate pocheedhaanii yaada ishii Abrahaam fudhachuu hin dandeenye yaada Abrahaam immoo Ruutaan fudhachuu hin dandeenye sanarraatidhaan kan ka'e Abeeni galgala qabatee dhufe gaafatee gaafa dhufuyyuu isa darbee waliin dabarseera amma garuu waan na ilaallatu hin qabu waan walitti nu buusutu jira tureeyyuu sana booddee gargar baaneedhe achirratti immoo jechuudha ani dubartoota baay'ee yookiin immoo shamarreen baay'ee ilaalee filadheenanii hunda ishii jakootiin to'adhee akkasitti jakootiin ilaaladheen jedhe adda baafadheenan Ruutaan akkanaaf taatu naa gallaan Ruutaa filadhee itti galeedhe fuudheedhe agabboodhe jechuudha agabbaው በከዛ በኋላ እና ደግሞ እንደ ድሮ ይሄን አግቦ ይሄን እንዳታግቦ ብሎ ቤተሰብ እዚህ ጣልቃ የሚገባው ነገር የለም እኔ መርጬ ፈልጌ አገባዋት ስለዚህ ምን አገባችሁ ranci majo incima ani gaayila bukaayee inqoorre ani gaayila akkana dhaladhee hanga har'aatti argeen beeku galata rabbii ani gaayila gaarii keessattiin guddadhes jechuudha naannoo keessattis namoonni nan argaa turesi namuma gaayilisaa tasgabbii qabu yeroon akkasiniin jedhu gaayila keessatti lolliin jiru jechuudha anamma jechuudha anamma jaalallee koo wajjiniin jechuudha ammum kana dhukee kaasaa ammum kana immoo duubatti deebi'a jechuudha sagaleen ammum kana duubatti deebi'a jechuudha isuma dhugaan sinitti himamu ani soban beeku kaza akkasi maali dheedhee yeroo yaadu jaalallatu jira jechuudha jaalala keessa lolli jira maatiin keenya jechuudha guyyaa tokko yaadadhe afaan yeroo baay'ee waliin oduu yeroo baay'ee waliin lolu gasheen garuu maal godhu ina shoofu jechuudha ina shoofuun jechuudha naa gaafa isaan dallalan gaafa mazariin dallanan ina shoofu haa shoofan iyyuu malee walaalan iyyuu malee jaalalli jirti jaalalli kaddarra jaalalli jirti jechuudha naa kuni amma Ruutiyeen nama miti Ruutiyeen bakka cabaanya dhamala qabdii qabeexxeessedha jedhanii aatis obboloonnis hiriyoonnis hin odeessu jechuudha amma ni kan hin jedhu jechuudha sababni Ruutaan akkana ta'aa jirtuu fi qoy dargaggoonni buttaa jira sababni sin Ruutaa akkattiin ababbaltanii akkatti sin sossobdaniif maaliin jedhe maaltu kan hundumayyuu cinqii sin geesse maa cannaqamtu maa dhiphattu mee hande maali shi malee jirtu mod barreettini ani kan hin jedhu jechuudha ani din isaan baree waggaa tokko dhadda isaa wal fuudhais waggaa fi ji'a 3-4 kana 3 wayiteedhen Ruutaani inuma bochi guyyaa gaaf tokkittiin maal irraa gadi jedheen beeku Abrahaam inum dallana inumu taala amma yoomitti otuma sin bukeessitanu otuma sin ammaalsaltanu otuma bilcheessitanii sin dhiyeessini dhalli inni garaa keessa jiru akkana gadi baa ay Ruutiyye ati immoo waan dogoggorte tokko dubartiin garaatti baattu handhuura mul'isaa hin deemtu jechuudha sababiin saayyuu meesilmee amantii keessan iyyuu hin beektanii dhugaa dubbachuuf waynee maayikiin koos bu'uufi hin beektanii maalummaan beekta
baasabee guyyaa dhuma cinqataa sanayyuu dhaniituma dubbii sagalee waaqaan dhageessan sin kaameraa keessan qabatanii qamisii keessan uffatanii mataa tigiree keessan dhaattanii jechuudhaan of mul'isuudhaaf kun kana darrasachuu jechuudhaaf akkana yaatu malee siyaa galatu jechuun beektan isa namni ganama ka'ee akka amantaa keessatti ganama ka'ee berkiristaanii dhaqee waaqa galateeffatee beekus hin beektan sin yeroo tokko xissiin fudhattu jechuudha macaafa qulqulluu keessaa na dubbatan jechuudha isa iyyuu akka tasaa waa isa namni jedhu dhaggeeffataniiti jechuudha sin amantiin qabdan namni amantii qabu yookiin isa dhiyaata amantii qaba yookiin ishii dubartiitti amantii qaba jechuudha amantiin immoo gadi nama qaba obboleetti tokko jirtu baay'ee lanyaa beektu baay'ee lanyaa osoo akkattiin gadirra dhaabattanii gadi tumtanii alanyaa wedhan isa dubbatanii miti tiirummaan shifala gooftaa qabaachuun gooftaatu gadi na qabeetti jechuudha na yeroo dubbattu gooftaatu maal godhe gadi na qabee gooftaan malee silaa nuti gadi hin qabamnetti na waan tokko dubbatame jechuudha akka dhiiraa godhaan hin beektu ani yeroo baay'ee nan bu'a maaliif sinitti fakkaate osoo baqaa guyyaa tokko garaan qofa kennamee fi hidha ishimmoo kan shimmoo anaaf kennamee waa'ee garaa koo waa'ee garaa ishiitii argee yeroo hin jedhu ani gara zimbedhee garaan barbaadu ani naamee jetti jechuudha na maal jechuudha mee maaliifaan kana sinii kaase sinitti fakkaate yookiin ishiin hin beeku yookiin inni hin beeku amma immoo daanii biraan deemaa itti daanii bira deemuuf natti fakkaate ati been buttaa jira dhaqii ani immoo asuma maatii koo bira dhaqaa jette otoo dura maatii kee otoo maatii qabaattee ta'ee dura maa daanii bira deemta turte ammas iddoo daaniitti deebi'uuf natti fakkaata hin salfattanii namni maaluun jedhan jettanii haadhaaf abbaa keessan saba hin qaaneeffattanii isa keessatti dhalattan sin miidiyaa irratti malee waliin galtanii manni jiru manatti naasoftanii namni waa'ee gaa'ila isaatii algaa keessatti haasaa osoo irbarraa gadi hin bu'iin otoo saaloonii hin ga'iinii maali kana gara Abelin bo rakkate jechuudha rakkate isaan majala deema jechuudha ati qoyate ati siriyaa qabadhu bakka ati riyaa qabadhu in sosobina mucaa sosobbitu baay'ate jechuudha itti baay'ate jechuudha yoo ta'u baate adeemtu bakka waaqamni kun iyyu kun ifannaan kun daddarbanaan kun maaliin jedhe hende dhiirri meeqa otoo haadha manaa qabu osoo ijoollee manaa qabu jechuudha ijoollee waggaa 11 osoo manaa qabu jechuudha meeqa isaatu alatti bahee dhalchee akka dingataa gaafa ishiin fiddee dhufte marmaramee gaafa mucaan jedhe kansaa kan ta'e deebitee dhiifama gootee jechuudha tasgabbooftee jiraachaa jirti miti ayyuyyuu xibishii amaariffaan hojjettu sana dhaqaa ilaala intala biyya Arabaatii galtirraa namichi ol feese birri qabdi jedhee dhaqinatti fakkaatennis garuu maaltu ta'e sirriitti fakkaate araar yeroo muraasaaf otoo akkatti wal ifatan osoo maal jedhanu araarri bu'ee har'a shiroo'aa bunoo'aa dhugaa nyaachaa jiru jechuudha kun maaniin jedhame dhugaa yoo dhumaan aniin dhaabata jedhee iyyaadwan tokko manicha fedhas iyyaadwan nan deema itti deebitee immoo nan deema buttaa jira itti daandii deemuudhaaf seemin ta'annan abadan nan deema itti እና ዮኪን ሞ እንደምቱ ያት ደምተንስ ነን ደማና ነሻካት ጅርታይ ደብራም ሲሸክቴ ደብራም ሲንከለ ሲሸክቴ አትሞ ማል ጀቴ እንተላ እጃን ላርጉ ደጤ ቡታ ጅራ ደሜዩ አርገረዩ እንተልት ዘቹ ማሎጂ ደጠታው ነመጋለ ቀቡዳ ማሎጂ ላሉ ደጥሞ ገራገራ ደሜ ቆይ ሲንከንቱ ሽንኩን ጃላላ ስትሙልስቱ takka fiddaniitu baay'een jaaladha bettessidha jettanii jechuudha nama hawwisiistu jechuudha akka ani kana booddee abadan tole sinela warqii matarraa kaasanii hanga miila irratti walitti uwwistanii way jaalala rootaa fabira jedhee of duban deemu hin jedhu malee hin jedhu isa kanadha itti fufaa nuti irraa qaxaqannee dubbanna nanu mijate inni kan biraamu jechuudha caaltuu fi hajji jechuudha hajjiin naa bilbileetu dhimma fansi barbaadanaan jette caaltuun jechuudha akkasumas illee paaspoortii koo jijjiirradhee jira yuutuubii koo jette bakka gammaddisiin jenna inni biraamoo jaartiin hajjii qullaasi waraabeera jettee doorsisaa akka turte ni beektu jechuudha garuu caaltuun
ani kana tiraa uffadheen akkasuma surree hidhadheenan jira mataan koo garuu qullaadha jette jechuudha. Sababni isaa yoo carqee qayyarachaa jirti akka seera musliimaatti immoo mataan qullaan gadi dhiifamu surreedha ta'es namni tokko gadi hin gallakkifamu jechuudha. Jettee yoo son taane akkasidha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gadi gallakkisaa jetteeni inni dura tooftaadhaanii egaa manni murtii sun yookiin immoo firdi beetiin sun akka hafuudhaaf jedheetu haala isaa mimmijeeffachuudhaaf jedheetu jechuudha. Isheenis haala ishee mimmijeeffachuufidhaayi qullaan tokkollee jiru gadaadhiistu jettee jechuudhaayi. Narraa ishi gadiikii narraa buusii yoo shirraallee buusuu baattee anarraa buusi maaloo jedhee kadhachaa ture jechuudha. Ishiin garuu dhageenye jechuudha. Sanirraan buusuttu na jabeessaa ittu na xanaqqarsiisaa ittu olla kaasaa jirtu waan sirraa buusuu inni qabu. Ishiinis maaliif na waraabuu dhaxxee abadanii inta waan takkasii jette jechuudha. Ol kaattanis gadi kaattanis siniif hin ta'u. Akkasumallee viidiyoo na jalaa qime jettellee deebisteellee waan of biraa qabdu gallakkiftee jirti. Isaa hin geenye biraa akka ga'uuf jettee jirti jechuudha. Hundumtiyyuu bareedaadha. Itti muddaa hojjedhaa jabaadhaa sinin jechuun jaaladhaayi. Egaa fataadhuma zanaadhuma jedhaayi itti burraaqa warri maatinaa ta'aa jirtan guddaa galatoomaa sinan jaaladhaa sinan kabaja eebbifamaa shaaloo.